Ayya haalan gaariidha. Guyyaarraa wanti wal geenne fi akkuma beektan sooshaal miidiyaa kanarra kan deemaatiin hin ture. Ustaas Ibsaa waa'ee baay'ee irraa kaasaniitiin hin jirani. Keessattuu nama seenaa guddaa qabu Islaamummaa keessatti tajaajila hawaasa Islaamaa keessatti baddaa fi gammoojjii bahuudhaan qorraa fi ho'allee kan jenne barsiisummaa irraa kaanii hanga har'aatti hojii Islaamaa boonsaa kan hojjechaatiin hin jiran. Ustaas Xaalibuu Ridallah yookaan Abdurrahmaan Huseen Ganamo rabbiin isaanirraa haa jaalatu hojiin isaan hojjetan hojii hawaasa Islaamaa irraa bakka bu'anidha. Hojii kanaaf jecha halkaniif guyyaa aarsaa kaffalanii bakka hunda deemanii waamicha gara Islaamummaatti daawaa ambiyootaa raawwachuu isaanii namni hunduyyuu ni beekaa argutti jira. Kanaaf sila ajandaan kun ajandaa miidiyaa irra dhufuu qabu utuu hin taane sila namoonni muraasaan keessan gurmaa'anii ijaaramanii hadiyyaa akka badhaasatti kan kennaniif ture. Ustaas Xaalibuu Ridallah bara 2000 ani yeroon beeku keessatti nama yeroo jalqabaatiif barattoota elementarii irraa iskuulii irraa hanga yuunivarsiitiitti amiira jamaa gochuudhaan nama yeroo jalqabaatiif seenaa guddaa hojjeteedha. Ammallee wanti inni hojjete karaan inni lafa kaa'eetiin hin deeme iskuulii irraa hanga yuunivarsiitiitti tajaajilee kan itti fufaatiin hin jirudha. Akkasumas yeroo ahbaashii dhufu san keessatti mormii ahbaashii kallattiidhaan namni fuuldura dhaabbatee morme Ustaas Xaalibuu Ridallah sana booda biyya kana keessaa bahee yeroo sana keessatti gara biyya alaattis erga deemeen booda biyya Qatar ture. Biyya Qatar keessattis daawaa warra musliiman taane gara Islaamummaatti waamuu irratti hirmaate. Afrikaanota irraa namni inni falmii qofaan shahaadaa qabsiisee gara Islaamummaatti fide namoota kuma hedduudha, kumaatamaan lakkaa'ama. Alhamdulillah rabbiin isaaf laaffisee asii bahee gaafa galus waan hawaasa kiyya tajaajiluu qabu hojjechuu qaba jedhee obboleewwan keenya kan biyya alaa jiran kallattii sooshaal miidiyaatiin walitti hidhee akka isaan barnoota Islaamaa barataniif haalas mijeessee sana booda mudaa qabatee gara biyyaatti nu gale. TV humna qabu akkasumas hojiin isaa hojii guddaadha. Sanitti hin dhaabbanne har'a daawwan inni irratti hirmaate keessaa paastaroonni lakkoofsaan gara kumaatti dhihaatantu harka isaa irratti shahaadaa qabate. Walumaa galatti namni harka Ustaas Xaalibuu Ridallah irratti shahaadaa qabate kan hin beekamne wajjiinuyyuu kan beekamu dhiifnee nama 5,000 oltu harka isaa irratti shahaadaa qabate. Namni harka isaa irratti 50,000 ol shahaadaa qabate yoo dubartoota wajjiin buufata konkolaataa dhaqee hiriiru baay'ee namatti dhaga'ama. Osoo sagantaa san hin qaqqabin sagantaan jalaa dhumata. Kanaaf hundi keessanuu akkuma beektanitti tattaaffii duula bittaa konkolaataa Ustaas Xaalibuu Ridallah jedhuun xiqqaa hanga guddaatti dhiiraa hanga dubaraatti ilmi namaa hundi isaa osoo irraa nafne irratti hirmaatee sagantaa kana milkeessuudhaaf guyyaa har'aa kallattii kanaan dhufnee waan jirruuf hundi keessanuu isa kana sheer gochuudhaan namoota irratti affeeruu ofii keessanillee humna guutuudhaan of qopheessuu waan qabdan ammuma tiraanisfar gochuudhaan ustaaza keenya jajjabeessinee hamila itti horuun daawaa irratti leenca taasifnee jajjabeessuun gahee muslimtoota hundaati. Dhimma kanaaf itti gaafatamummaa keenya baachuu qabna. Daawwaan kallattiilee hedduun godhama. Daawwaan tokko daawwaa qabeenyaan godhamu. Namni daawwaa qabeenyaan gochuu ni danda'a. Beekumsaan daawwaa gochuu ni danda'a. Humna isaatiin, ogummaa isaatiin, kanaa fi kanneen kana fakkaataniin ilmi namaa hundi ergaa Islaamummaa daddabarsuu qaba. Yoo kana jennu daawwaa gochuun daa'ii Islaamaa qofa irratti kan daangeffame osoo hin taane hundi namaatu daawwaa gochuu qaba. Abbaan qabeenyaa daawwaa gochuu qaba. Daawwaan inni godhu sun daawwaa qabeenyaati. Qabeenyaan daa'iiwwan utubuu qaba. Nama akka Ustaas Xaalibuu Ridallah kanafa badhaasa konkolaataa fuudhee kennuufii qaba. Daawwaan bifa kanaan utubama. Kanaaf ilaalcha negatiivawaa ta'an kan qoma keessa jiru san namni of keessaa baasuu qaba. Maaliif kun hojii guddaadha, qabsoo guddaadha. Qabsoo guddaadha baay'ee olaanaadha waan ta'eef kana irratti hirmaachuun jajjabeessuun hamila itti horuun utubuun siif jirra, si duuka jirra, si waliin jirra waan barbaaddu nu gaafadhu jechuun wajjin dhaabbachuun gahee hawaasa Islaamaati. Namoota akkanaa hedduuyyuu hin qabnu, namoota muraasa kallattii kamiiniyyuu jajjabeeffachuutu nurraa barbaachisa jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu of qopheessaa.
وان قماتشتن وان سينا سيادتون أمتا سينا حجة توق أبنا ملي أمتا زينا دبسي الدنيا راديم توهم قبنو كناف أكا أستاذ عبد الله إدريس يدي قال لچا توجدن هوري لغا نكي لغا بورو دا هورين دقو دي في جدن دقو دي نانين أجمان ما جرين جران قال لچي دو يدل لغا كانا دم تنبركنا جرين جدن كنافو يو دخل إذن دا سينا دا يو كان شينا دا جران أستاذ إفسان أكاسي كناف نوتي أمتا سينا وجهتو مالي أمتا شينا تيمتي كانتو هنقابنو أمتا وجه وصنداني أمتا وجهي أمتا الرابوس تو قبنا أمتا والجبس أمتا والإجاب أمتا حميلي وليتو أمتا كالتي اندانو أتي فول دركيامي أتي بيكاكي يسيدوك جر هايزو أبشر أكدا كانوا رابر باتشزو كنا في الرفيناتي نما كوما سديد بشانتو جرا وصوبة كبراتاتي نما كوما كودشان يوتا نهيريرا إسيريس جرتن أما اللي أصدقا نموني من أبرابا كبروتي بانتاني جرتان اللي هر ويا أستاذ طالبو رضا الله ويا أستاذ عبد الرحمن حسين كنافون دي كيسانو كوتا سينا of كوبيسا إن شاء الله ساقنتان إيغاليتي ننجرا بفا أدتين إن شاء الله حرماننا ويا كادا كيتفو فتاوان تيف كنافون دي كيسانو وان كابدانين خيري كنرد أستاذ طالبو رضا الله وتبون إسلام ما ديقرونا إسنين جرا هاغانو متقبابس أيه والفادة قالتهما جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وان سنين جنو سقنتان أما كالتي الآن اتسينا ها سوا كان هندوني ها صف نيفي نما تك خريف قال إسلام ما رفاجر يوكين إمو نما واي إسلاماتو هم بيني أستاذ علي برسيسو يجو كراك بابتي نور الهدى بيتا أستاذ طالب نسا رادو داندي حقا تاو بيتا أستاذ طالب نسا رادو داندي حقا نور الهدى تلفزيون نور الهدى تكلتي ستلايتي تنتم ساتوري كراغا بابتي سبونسر دعاتا سبونسر علماء سبونسر منشدوتا كنتوري أستاذ طالب نموت هدو كنما غرغراق بن كالباس أستاذ طالب كناف أستاذ طاهر قالتو والفاتة قالتوما أكاونتي جد نستأتشينو هماتين أكاسوما إنيو أبدي رقاسا نموتا نوكينو جلانو دبسا هرقاف سقنتا دي قرسا نتنامي قبر بانو أستاذ نجاش من أبوها أنا سبب رسنجرا أيه ورسيكم بمرة من دين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالان قوجمو أنا وننجا شو بربادو jechuun hanga ammaa jenne keessa jechuudha Ustaad Xaalibuu Ridallah maqaa jedhu kanaa fi isa gargaara jechuun walitti irratti hin deemtu. Isa gargaaru hin deemnu nuti. Anammoo Ustaad Xaalibuu dhugaa feetanii mee qilleensa irratti maqaa isaa dhagee guyyaa lama wal agarree jira. Waliin beenu. Hin dhageenye sagantaa isaa tana. Ustaad Ibsaadhaa wajji walii dawwallee amma hoteela amma jirru kana keessatti jechuudha. Hoteela kanatti buno jidu nene gateenye sagantaa isaaniitiitu jira arraan tana jennaan sagantaan isaanii wanni jaanin jiru sagantaan tijeje gattaayanis namni itti dawwalle hundi akkas jaa yoonii fi haa Ustaad Xaalibuu gargaarra jennee jecha kanaan ibsunu taate namni lubbuu isaatii laffee hedduu jira bar namni jireenya kanaaf fiiggate hedduu jira nama laffee hunda gargaaruu qabna ture sila dhimma isaatii miti dhimma gartee waloodhaa bakka na bu'ee deeme أنا بكا بويتي بكا تاك إسان تاك بكا خيسا ديم نمني ديني في ديمي وندي بكا نبوي أنا نو أنا واساتي في ديمي بكا نبوي so if gargaaru jaamale namni isa gargaaru miti tun silati dawwalle tekka sagantaati jira quba qabaddo ennan nuqubon qabu nuti isa qubon qabu nuqu wan khenya jenneti tijir atis wan kheti yo fete tirmadu yo fete dis ni taati mas wanti warabbi wo fujur yechun duri rae kana خنا قرر يا داس جلك كنتوس وني دور لا نجرد مالف نمو ان قبنا ما خنا وانت تيج وري نيجاتيف هاديس نيجاتيف سي خنا وان برا ايسا في دي سي خنا بي بكسي تولف ربي تسني ساخن خنا وركسي لا تا رانتنا سغنتاتينيا توكو من تاو جرتو سغنتاتيتي سغنتانا ما سرتا اجرو خناتي سغنتانا ما من جروتي سغنتانا ما غرتي ياد قبوتي خقبينيا قبوتي خناف amma kallattiidhaan wanni ibsamuu qabu reefu ibsamee jiraata akka takkatti irra deebinee wanni akkasitti irra isinii deebinu hin jirtu kallattiidhaan Ustaad Xaalibuu warri dhiyoo tana
warri mee sheerii tana tolchaan malee maal abbo sheeriin tolchine barisin maal as tattaa'uun nama 3,900 nama 4,000 deemtanii sheer godhaati waan kana waliin gahaa namoota hedduu itti fidi hunda sawaban ninnaanii jedhu waan goote hunda oga silkii tana tuquuf qubala faaqaafte hunda sawaban ni jedhu dalagaa khayriidha ta da'waa gargaaruudha dalagaa bar xaalibuun miseensa nu heddumeessu jira bar miseensa namni akka saaniititti islaamni yoonii fi nama dhallu qofa hisaabbanne jechuudha ijoolleen ida dhalatte ta islaama nama 10,000 yoo taate ta ustaad xaalibuun qophaasaa nu dahe yootti idaane lakkoofsi meeqa ta'a lakkoofsa meeqa hisaabu jirta nuuf dhalatee bar nuuf dayu jira odoon ulfaawin ganda keessa deeme afaaniini akka nuuf deebisu jira afaaniin dubbate kanaaf namoota kana hamma gama isaaniitiin namni ganaa da'waa keessa seenuuhu hogga akka nuti asii haasoynu kana arke jechuudha boo islaamka tiktok irraa namaa kadhatanii makiinaa nama bituu taate tokko qabeemma makiinaa qarshii miliyoonni 5 miliyoon 6 miliyoon 10 namni tokko lafaa kee makiinaa ni fudhachuu hin danda'u nuutu gadi galoo ta'e malee nuu ummata harraa olii kan nuti qabnu kanaa beekee amma harraa olii namni jechuun namni jabaan nuti qabnu harraa olii amma tiktok xaalibuu dallafaa dhaabile harraa oliitii akkana mannu qabnu tiktok qabnaaf waan qabnaas baafne nuti illee so warri duubaan dhuftan illee rabbuma irratti irkadhaa hoottaa islaamni kana huno islaamni kan tiktok irra taa'ee namaa kadhatu kan kamakiinaa takka namni tokko akkana jedhee onnee jechuun dandeenye ammoo tanumaa kan salphanne ammas isinuu xiqqoo sunuun jirtu sunuu mana jirtu jedhe sunuu mana jirtu akka nu harkaan taa'an amma isinirra dheerachuun barbaadu qarshii 10,000 nama 200 qarshii 10,000 nama 200 tammaas hallayyatti sin dhiibne jechuudha hallayyatti sin dhiibne tanin jiru tamaallaqa keetitti adagaa sirraan taane tanagaumaa fayyaa asirra teessee 10,000 jettee booda rakkattee qarshii 10,000 ta'e isaa san jettee dhukachuudhaan fitinaa nu gootu oga silkiis jalaa kaafne silkii bulook nu godhuun cinqii nu gootu odoon taane garaa qulqulluudhaan da'waadhaaf miti ustaad Xaalibuu Bakar Dheena ammaan tana irraanfadhu isa hin jiru as keessa inni isan laallattu naafillee godhaan jedhu illee gaafan haajallee ittiin qabummaas waan harkate walitti daddarbatee nama ilmaan guddisuu dadhabellee miti nama ijoollee isaatiif rakkannee asirraa waa kadhannuu miti nama ifiif jaarrate mana isaa nama jireenya isaa tolfate tartiiba godhatee waan qabu walii bubuusee meeboo asirratti waanaa godhaati makiinaata kanaa fuudhaa jee ifi magaalaa keessa deddeemu hoggaa inni taaksii kana jedhu takka fudhachuu kee lakki tanan fuutu jaaduu ustaadii isaa fara harka qaban jechuudha kanaaf nama gargaaruu miti jechuu kiyya nuti nama nuti gargaaruu miti nama if gargaaree shuuf waan ittiin si caale haree fasira waan biraa haasoo san hin baan jiruu isaa dandahee tirfitti sii dalagu jira huulii sii ta'ee jechuudha ati silaa bar guyyaa dalagaa oltee galgala isaa maallaqa kennitee deemuu qabda gowwoomte malee gowwaadha si gargaaru jiraan sin jee guyyaa guutuu hurkaa oltee silaa aboo naaf olteettee kafaltee fi deemuu qabda silaa bira maaliif tasaatis carraaqqatee teetis carraaqu jira waliin qabdan maali wanni kophaa dalagan gaara keessa deemee inni eenyutu idaa maaltu irra jira isa hasaaraa maaltu itti jira silaa liqii baankii tamiif irraa kafalu gaara keessa deemu islaamaa wajii oga ganda kadhatu tun akkamitti tasaa qofa jettee haasoo taawati hujii walooti hujii tasaa qofaa miti tun inni numaawuu waa'ee isaa deebi'ee yaaddaa'uun qabu sila waa'ee jaartii isaa yaaddaa'uun qabu waa'ee ilmaan isaa yaaddaa'uun qabu waa'ee makiinaa isaa yaaddaa'uun qabu hogganiin bobbaajee sila silkuma sirra dawwaluu qaba siitu dayyuusa malee kanaaf amma walillee wannan jennu walillee cafeenu jechuudha amma durallee waa hedduu gootanii waa hedduu goone warqaama tokko as keessa qucaacuu jirra malee hawaasa keenya duriis ni beeyna wal beeyna kanaaf ammoo ammaan tana qarshii 10,000 nama 200 baay'isi calculation of ammaan tana qarshii meeqa ta'a anarraa qabi Allahu akbar أول مسمار أيقل شيء طيب تكبير قاسا أستاذ نجاش ودوغا ماتشيسا. نما فريمي نما شان تصديق قا ودوغا ماتشيسا درا ودوغا ديسيسا دوسنا نتكلم كم كنا نين تقول قد ديسيسا نقول ودوغا كم كنا أنا راكما جل كما أستاذ نجاش كم كنا
اي عبدي رقاسا كما كنا الله أكبر. استاذ علي قالته كما كنا أوه. كما كنا نما بكم ما شنتم. نما ما شنتم. الله اكبر الله أكبر أفرتم. كما أفرتم. kuma afurtama haya amma as jalatti ida'uu namni dibdiyaa الله أكبر. اما سرتي khillee tana cabsine moo hin cabsine dafi Harka kenna. harka kee barakaa qubni ati waan kanaan katabde kun arraan tana qubalaal khayrii malee waan biraa rabbiin ifii dhorku hoggaanii fi ati akka kara sharriidha harka keechi deebifte ايوه ifuma bar rabbiin akka isaa rabbiin laal rabbiin warra rabbi jaalatu fi warra rabbiin jaalatu yaanii jira yuhibbuhum wa yuhibbuunahu warra jaanii beeytanii الله اكبر laal gooftaan gabrichi gooftaa jaalatuun humaa miti sun aadamalee miti aadaan ani rabbi jaalachuun namoonni nama waan ifii olii rabbii tokkichi kanuma jaalatamu kanuma sodaatamu ammoo rabbii si jaalachuu dhoonni jabduun rabbi si jaalachuu san akka itti beeytu keessaa takka rakkoo irraa si dhorku maalleen ati arra kenniteetu waan rabbii wajji si dhorku hundarraa ta si dhorkitu rabbiin siif haa taasisu hoggaanii fi gartee ati gama isarraa rabbiirraa akkana jettee abalu ati fammo bakka abalu faan jiranii maal goota hakaree was jala katabayisan san biraa si dhorka rabbiiniif abalu faa biraa maal goota jee rabbiin ifumaaf biraa si kaasu takkasii rabbi si haa godhu quba kee quba barakaadhaa harki kee harka barakaa si haa ta'u maalleen kee mallaqa barakaa si haa ta'u نشدتك التشيد مه صلوات الله وسلام الله صلوات الله وسلام الله أمة محمد جر الراه الحمد لله أمة محمد جر الراه الحمد لله أو قافك شكم رخايا ناجي جميل اما كلتي انقرد القرصاص نجرة